Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arre dudda taka jirra beeta la kana nyaanne neki. Wadanya fi beekama wajhi azra. La kana nyaachu yaanu lenga singa sinna. Hoteelin kun yaana restaurant yo. Kaga hoteela kana seenin deeni. Arre garu seenin jirra. Singa sisna wata. Bana tura. Ajeega kabajamtu ta fi hordoftoota kay. Kuno asraa laalatti ajajetta. Amma nuti gaa Itoophiyaa waan taaneef Ethiopian dishes jedha. As keessaa kam ajajne seetan special injera, signi injera, xibsi injera, firfir injera kana laalatteeti kuno nyaata kuma hunda jira. Kun amma fuudinsi follokuuti kuma. Amma nuti gaa kaduma qoxirii teenya ajajne kuno wanta hunda jira la. Maali gaa narraa biga maqaa san beekoni kana ajajne special injera dha. Bas dishantami haadhu waliin laallachuu namni irra hojii jirrulleen qaanoo tuubidha. Namoonni chaanala isaa kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhaa nyaanni haadhu. Mee gaajii mee beelaan jira mee nyaanni. Saniifuu gaa hanga nyaanni dhufutti ibsaan eeggadhaa isiniin jenna. Namni irra hojii jirru ni jirra gaafa nu galata rabbiiti. Har'a kunoo iddoo bareedduu tokko nu fidaniiti namaan laaqana sin gaabbasne jee nu fidee asitti amma laaqana yaana nu waliin tura gaafa walumaanuu garra. nu faada turaa isiniin jenna jechuudha. Hangasittuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhaa isiniin jenna. Yeroo gabaabduu keessa gaa 100 galchuu qabdan. Amma nama 80 irra jira. Namni gaa warroonni chaanala hojjetan kuma 100 galuu qabna jedhanii nuti immoo 100 galuu qabna. Dhibbuma kanaa galchaame galchaanne dhibbuma kanaa akkamo asirratti kam jettameeti. Dhugaa rabbii dubbachuu ta'an meetii quba dhibbaaf rakkatee nuti dhibbaaf rakkanne osoo haasoo nuti jiddumaanuu luguun yaaqanii nu dhufe. Egaa kun nyaanni keenyaas kana fakkaata. Yuuziillee ni jira. Nufaana tura. Kun ogaa nyaanni kana fakkaata. Qilleef keessaa qaba, qayyasiir qaba, kaarot qaba, baaqela qaba, dinnicha qaba, micheele qaba, raafuu qaba. Kanatti gogoon olaal booziin keenya gaa. Laala akkatti xuuxumee. Allah mi'a. Mee takkaa Itoophiyaatti kana nyaatee bilisa hojjete. Oo Itoophiyaan garree waan kana. Garuu numa jira. Jechuun Numa jira nuutu malee. nuti argine. Biyyi teenya guddoodhaan akkasuma biyya teenya zaabarraan baasu. Har'a kan isaan kana nyaate garaa isaa rabbi nagaa godhu jenna. Nu faana tunaawe gasu. Garuu maali beektaa? Gaa osoo haadha abbaa keenyaa hojjetanii nyaannee nutti tola. Wallahi gaa. Ayaan nu isiniin jabatta. Sudah ada gas, ya betul. Ini nyanyi di boleh di channel, infana turang asu. Namni nyata ga. Akma Nabi sallallahu alaihi wasallam memanti. Nunggu itu om ko nyate. Lal juza jiran aku om kamu. Waradu ayate. Alhamdulillah allazi atamani hadza warzaqani min hawli. Alhamdulillah allazi atamani hadza warzaqani min hawli ghayra minni wala khayr hawli minni. Tega oni yati yalla lama. Akasiti mega kano. Arra juza jira warla. Wow. Mega. Akana dhuftee nyaachuu kee kanaaf maaltu si dhaga'ama? Akkatti dhaga'amne kan maal ta'ee yaadin nyaadde. Jechuun biddeena haadhaa hawwaasan dhiiftee dhufteeti. Risiita. Mi'a risiita fidi risiita kana laallaa fidi. Risiitaan girsaa fidi haa. 350 mi'a total 550. Mee. Mega risiita kanas walumaan laallaa. Anjeera Itoophiyaa speeshaaliin 350, avokaadoo juuziin 100, maangoo juuziin 100. Tajaajilli waliigalaa total amount jechuun 550. 550 nama biyya teenya kana nyaannaa dhugaa sanitti. Wallahi. Wallahi. Juusni kun avokadoodha.
jaarsi dhugaa jiru kun maangoodha. Kam turame yaa? Akka ijoolleetti hin tuxiin itti bodhu'a. Biiraan jira. Dhaab. Waan ijoollee keessa naan. Waan ijoollee keessa godhee jiran. Egaa maaltu si dhagahamee? Miila bo'oo na dhagaama. Deefakeeti bar namni si afeer hin jiru. Reefu namaan na heereetta. Deefakeeti. Laffaatee aduu tana keessa beekteeti Baqqeetiin nu yarrafaa baqqee. maallaqa argamsiiftee ittiin nyaachuu jirti. Rabbi faa gala. Alhamdulillah. Galata rabbi. Garuu deefakee gisee kana nyaatu sana maaltu si dhagahama? Hedduu takka baxaam itti nama jaa baxaam. Nyaannillee kanuma beelawanii nyaatantu mi'aawaa jedhan. Dhugaatiillee tanuma dheebotanii dhuganiitu mi'aawaa. Ini gahu kalis. Nigaa baraa baqa ayyabeeta ammaan viidiyoo waraabaa jirra. Nuti yaadannoodhaaf viidiyoo tana waraabaa jirra malee haa nu harkanii mitilleedha. Asumaanuu akka nu hubbatan barbaanna beeta daawwattoonni keenya. Namni gadi yeroo viidiyoo tana arke akka waan garsiifannaaf yookaan harkaadhaaf viidiyoo tana waraabnessa. Nuti ammoo garuu asumaanuu waliin hubachuu qabdan nuti yaadannoodhaaf viidiyoo tana waraabaa jirra malee nu harkaa fi miti maaliif akka rabbiin beekamu akka tasaa biyya nu galchuun mala biyya tana adeemuun mala asitti hafuun mala naaf qaran isaan kunis addaboon mala tanaaf yaadannoodhaaf viidiyoo tana waraabaa jirra malee haa nu harkanii miti yookaan garsiifannaaf miti wallahi akkasiin hubadhaa isin hin jenna yaadannoo fi malee akka dheeytummaaf yookaan garsiifannaadhaaf viidiyoo tana waraabaa jirru nu jalaan sahinaa isin jechuu barbaanna hanga yaada hariyaa fi viidiyoo hariyaa walitti dachaanutti yinga laal yuuzarraa waliin koobar. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isin jenna nagaan tura.